Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeedhaaf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka kasaati bakka jirtaniitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nutis arraba keenya cubbamaa kanaan qulqulluu kan ta'e maqaa isaa waamnee galateeffannaa galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa giiftii keenyaa waa'ee cubbuu keenyaadhaaf yeroo hundumaa mirgalma ishee dhaabbattee kan nuuf kadhattu haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo hafuura diiyaabiloos addunyaa marsana jiranitti kan nu eegan hojii isaaniidhaan qabsura isaaniidhaan uumaa isaanii kan gammachiisan waaqayyoos kan isaan kabajee qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa hojii fi jireenya gaarii kiristaanummaa kan jedhuun guyyaa darbe akkuma yaadattan boqonnaa afuraffaa jalqabuun keenya ni yaadatama. Boqonnaa kanaan kutaa jalqabaa keessatti hiikaa mebaadhaaf kennaa kan jedhu erga jalqabnee booda boqonnaa kanaan dirqama kiristaanummaa keessaa qaama tokko kanneen ta'an mebaa kennaa waaqayyoodhaaf kennaman akkasumas immoo kennaa namootaaf kennaman jennee isaan kan lamaan boqonnaa kanatti akka barannu waliin dubbachuun keenya ni yaadatama. Achi jalaas immoo warreen jalqabaa kanneen ta'an kennaawwan waaqayyoodhaaf kennaman kiristaan tokko dirqama kiristaanummaa isaa keessatti kennaa akkam akkamii waaqayyoodhaaf mana waaqayyoodhaaf kennu akka qabu tarreessinee ilaaluun keenya ni yaadatama. Isaan keessaatu arfan shan tokko tarreessinee keessaa kanneen jalqabaa lama barachuun keenya ni yaadatama. Kutaa har'aas isumatti fuudhaan barumsa keenya kan itti fufnu kan ta'u jechuudha. Kan jalqabaa mebaa ture kan ilaalle mebaan wantoota tajaajila mana waaqayyoodhaaf kanneen ta'an akkasumas meeshaalee qulqullaa'oo dhalli namaa waaqayyoodhaaf dhiyeessu ta'uu isaanii ilaalleerra. Raajichi Daawit dhuguma kennaan mana waaqayyoodhaaf akka barbaachisu kennaawwan kun mebaan jechuudha. Mebaa koo qabadheen gara mana keetti seenaa jechuudhaan faarsaa isaatti akkuma dubbate mana qulqullummaadhaaf mana waaqayyoodhaaf mebaan ni barbaachisa jechuudha. Kunis immoo kiristaanummaa keessatti dirqama keenyadha malee fedhii keenya miti jedhuma. Dirqamaan raawwachuu kan qabnu kan nurraatu eegamudha jechuudha. Kan lammaffaan immoo kurnoo ture. Kurnoo jechuunis immoo 10 keessaa tokko jechuudha. Sirni kun waaqayyo dursee abbootaaf kan laate abboonni keenya isa boodas raajonni saboota waaqayyoodhaaf barsaa kan turaniidhaa fi saboonni waaqayyoo sirna waaqeffannaa isaanii yoo taasisan kan ittiin raawwachaa turan keessaa tokkodha jechuudha. Guyyaadhaas manni kiristaanaa keenya kiristaanni tokko kana raawwachuu akka qabu nu barsiisti jechuudha. Isaan kan lamaan ture barannee kan dhaabbanne guyyaa har'aa immoo hangafoota kanneen jeeraa jalqabuudhaan kanneen hafan sadanii kan barannudha kan ta'u waaqayyo abbaan keenya nu gidduutti argamee nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan hangafoota gaafa jennu hiikkaa isaarraatu akkuma agarru hangafa jechuun kan jalqabaa jechuudha. Kan jalqaba namaaf isaa ta'u horiidhaaf gadameessa haadhaa saaqee kan ba'u maal jedhama hangafa jedhamuudhaan beekama. Hangafoonni waaqayyoodhaaf kennamu jennee yeroo dubbannu immoo maal jechuu keenyadha. Maatiin tokko ijoollee isaanii keessaa jalqaba gadameessa haadha isaa saaqee kan ba'e akkasumas beelladoota keessaa saawwan ta'uu danda'u bushaayee ta'uu danda'u warreen kaanis ta'uu danda'u jalqabaa akka hangafaatti kan dhalatu eenyuuf qulqulleeffama waaqayyoodhaaf qulqulleeffama waaqayyoodhaaf kennama jechuudha. Mana waaqayyoodhaaf kennama tajaajila mana waaqayyoodhaaf dhala namaa yoo ta'an kanneen dhiiraa mana kiristaanaa keessa tajaajila adda addaadhaan diyaaqonummaadhaan akka tajaajilaniidhaaf warreen obbolaawwan shamarran yoo ta'an
wanta adda addaa raawwachuudhaan faarfannaadhaan akkasumas tajaajila mana kiristaanaa akka isaan raawwataniidhaaf waaqayyoodhaaf kennamu jechuudha. Kanarraa kan hafe karaa beeyladootaa immoo waaqayyoodhaaf kennamuudhaan tajaajila mana kiristaanaadhaaf akka isaan taasifaman jalqabumarraa kaasee seera abbootiif kennamedha jechuudha. Mucaan Addaam Abeel jechuudha. Aarsaan inni waaqayyoodhaaf dhiyeesse waaqayyoodatti fudhatama argate jechuudhaan kan dubbate maaliifidha? Aarsaan kun aarsaa hangafoota keessaa kan dhiyaatu ture. Abeel warreen babbareedoo keessaatu warreen hangafaa kanneen hangafaa jechuudha. Seera uumaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 yeroo dubbisnu maal jedha? Kan jalqaba adda baase jechuudhaan dubbata. Kan jalqabaa jechuun hangafa adda baaseef jechuudha. Waaqayyoodhaaf hangafa adda baasuudhaan maal taasise? Aarsaa dhiyeesse waaqayyoodhaaf kenne jechuudha. Kanarraa kan ka'e aarsaan isaa fuula waaqayyootti maal ta'e ni jaallatame jechuudhaan kitaabni qulqulluun dubbataa jechuudha. Kanaafuu hangafoonni kan waaqayyooti. Kitaabni qulqulluun bakka adda addaatti dhuguma hangafoota keessaa warreen jalqaba hangafa ta'uudhaan dhalatan waaqayyoodhaaf qulqulleeffamuu akka isaan qaban, waaqayyoodhaaf kennamuu akka isaan qaban, tajaajila mana kiristaanaadhaaf adda ba'uu akka isaan qaban bakka adda addaatti barreessee ni arganna. Seera lakkoofsaa boqonnaa 3 lakkoofsa 42 boqonnaa 18 lakkoofsa 15 tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 2 ilaalle isaan kun hundumtuu waa'ee kana kan deeggaradha jechuudha. Kanaafuu guyyaa irraas manni kiristaanaa keenya kan nu gorsite jechuudha. Dirqama kiristaanummaa keessatti kan qabnu waaqayyo kan inni laatu mucaan ijoolleen akkasumas qabeenyaan karaa adda addaadhaan kan dhufu waaqayyo kan laatudha. Guyyaa irraa saayinsiin wanta baay'ee dinqisiifata kaasuudhaan akkamitti garaa namaa keessatti mucaan uumamu akka isheen dandeessu. Darbees immoo karaa beeyladootaas yoo ilaalle akkamitti beeyladoonni akka isaan mucaa isaanii dhalan gaafa kaasu dinqii mul'achuu danda'a. Garuu kun kallattiimaadhaan gaafa laallu kan eeyuti kan waaqayyooti malee bakka biraatti kan dhufe miti. Waaqayyo kan laatudha. Waaqayyo kan laatu immoo warreen ta'an dhufan akka isaan qulqulleeffamaniidhaaf warreen eebbifaman akka isaan ta'aniif maal ta'uu qaba? Kan jalqabaa waaqayyoodhaaf qulqullaa'uudha jiraata jechuudha. Waaqayyoodhaaf kennamuudha jiraata jechuudha. Innaa manni kiristaanaa keenya guyyaa irraas kana nu gorsitii jechuudha. Kun dirqama kiristaanummaati malee fedhaanis kan raawwatamu miti jechuudha. Kana beeknee raawwachuun nurra jiraata jechuudha. Kan itti aanu immoo dursaadha. Dursaa jechuun isa egaa hiikkaas akka beennutti namoonni hojiiwwan adda addaa hojjechuudhaan dursanii galii isaan argatan jechuudha. Kan jalqabaa inni kun dursaa jedhamee beekama. Dursaan kan waaqayyooti mana waaqayyoodhaaf kennama yeroo jennu immoo abbootiin keenya qotee bultoonni maatiiwwan keenya jechuudha. Qonnaa isaanii qotuudhaan bara waggaa waggaatti kan jalqaba galu waaqayyoodhaaf kennama. Ittaanee immoo hojii adda addaatti namoonni bobba'anii hojjetan hojii isaanii jalqabaa irratti kan isaan argatan miindaas haa ta'u akkasumas qarshiiwwan adda addaa kan dursa dhufu sun kan eeyuti kan waaqayyooti jechuudha. Kun maaliifidha kan kennu waaqayyoodha. Qotee bulaan gadi ba'ee xaafiidhaa fi sanyiiwwan adda addaa maal taasisaa gara biyyootti darbata. Xaafiin kun biyyoo keessatti afuusaadhaaf deebi'ee ka'uusaadhaaf maal hin qabu waastinnaa tokko hin qabu qotee bulaan kun. Garuu waaqayyo maal taasisaa boolla keessa buutee kan awwaalamte kun deebitee akka isheen jireenya haaraa argattee qaama biraa qabattee akka isheen kaatuudhaaf maal taasisaa ishee taasisaa jechuudha. Kun hojii waaqayyooti malee hojii namaa miti. Bokkaa kan roobsuudha kan waaqayyooti bokkaan isa kan roobsu biyyeenis akkuma kanaati. Kanaafuu kun kan waaqayyoo malee namni kan taasise miti jechuudha. Waaqayyo kan laateedhaaf immoo galateeffamuudha jiraata. Waaqayyo kan laateef deebi'ee isaaf dhuguma wanta kennuu hin qabnu yoo ta'e illee akkuma mootichi Daawit jedhee kan inni nuuf kenne sana immoo deebisnee irraa kennuu qabna jechuudha. Kanaafuu kan jalqabaa waaqayyoof yoo kennine kanneen ittaan dhufan immoo ni eebbifamu jechuudha. Hojiis akkuma kanaati. Wanta adda addaa hunduma kan kennu fayyaa dabalatee wanta adda addaa kana irratti fayyadamnu kan kennu waaqayyoodha. Waaqayyoo bishaan itti fayyadamnu kana qilleensa itti fayyadamnu kana tosoo lakkooftuutti hojjeteetu guyyaatti eenyudha kan kaffalu. Qilleensa galchaanu kana eenyu kan kaffalu danda'u hin jiru. Garuu waaqayyo kan hundumaatti tola nuuf laate. Kan hundumaatti fayyadamne akka hojjennuudhaaf akka boqannuudhaaf galgala laatee guyyaa sa'aatii 12 akka hojjennuudhaaf kan nuuf laate waaqayyoodha. Kanaafuu kanatti immoo waaqayyo maal ta'uu qaba? Galateeffamuu qabaachuudha. Galatoon immoo arraba qofaadhaan osoo hin taane hojiidhaan kan mul'atu waan ta'eedhaaf kanneen kan hundumaa raawwachuun dirqama keenyadha jechuudha. Seera keessa deebii boqonnaa 12 irratti yoo dubbisnee lakkoofsa 6 kaasne dhuguma dursaa waaqayyoodhaaf kennuun
seera mana kiristaanaa seera kitaaba qulqulluu akka ta'e dursee kan taa'e akka ta'e ni arganna. Kiristaanos immoo hojii kana kitaaba qulqulluutti bu'uura taasifachuudhaan sirna manni kiristaanaa keenya nuuf raawwatteen raawwachuutu nurraatu eegamaa jechuudha. Guyyaa irraadhaaf kan xumuraa taasisnee kan ilaallu immoo kennaa mana waaqayyoodhaaf kan kennamudha. Kennaadha. Amma ammaatti kanneen ilaalle arfan dirqamaan taasisu kanneen qabnu ta'u kun immoo kennaadha. Kennaa mana waaqayyoodhaaf. Mana waaqayyoodhaaf kan kennu keessaatti egaa kan biraan fedhii keenyaan qabeenyaa keenyarraa beekumsa keenyarraa qarshii keenyarraa akkasumas wanta adda addaa keenyarraatu waaqayyoodhaaf kanneen kennu ni jiru jechuudha. Isaan kun fedhii keenyatti kanneen hundaa'an malee dirqama mana kiristaanaa sirnaan kan keessee fi kiristaan tokko kan raawwachuu qaba kan jette miti. Garuu fedha keenyaan immoo kan raawwannudha. Gochoonni kun faayidaawwan baay'ee qabu. Faayidaawwan baay'ee gurguddoo qabu. Keessumattuu nam tokko fitsum gonka qajeelaa ta'ee jireenya isaa gara fuulduraa jirtu itti fufuudhaan maal ta'uu qaba? Kennaawwan kan raawwachuu turu qaba jechuudha. Kennaawwan kun dirqama ta'uu baatanii malee garuu kennuun immoo amma kanatti nama geessaa jira. Kitaabni qulqulluun maal jedhaa? Kan kennu eebbifamaadha. Eebbifamaadha kan kennu. Kan fatura osoo hin taane kan kennu eebbifamaan. Inni kun gara fuulduraatti kanneen haallu kennaanii namootaaf kenninu dirqamni kanneen nuti ta'an ajaa'atan malee garuu mana waaqayyoodhaaf kanneen kennu kennaawwan akkasii kun fedhiirratti kanneen hundaa'an jireenya kiristaanummaa keenyaan akka guddannuudhaaf bakka guddaa kan qaban yeroo hundumaa wanta raawwannuudhaaf booda waaqayyo irraa gatii guddaa akka argannuudhaaf kanneen taasisan waan ta'eef kanallee raawwachuun ni dandeenya jechuudha. Walumaa galatti yeroo ilaallu egaa kennaawwan kun namni mataa isaarraatti akkuma ilaalle jechuudha kan kennuu qabu. Eenyuun mataa isaarraa kennuu hin danda'u. Kan kennu waaqayyoodha. Kan waaqayyoo kana immoo namni gahee isaa maallaa fuudhee daddabarsuudha jechuudha. Waa tokko hubachuun nurra jiraata. Guyyaa har'aa kan nutti kenname hundumtuu yeroodhaaf akka itti fayyadamnuudhaaf malee qabannee akka dhuunfaadhaaf miti. Hundumti keenya garaa haadha keenyaa keessaatu uffata malee akkuma baane akkuma kanaa boodas immoo uffata malee garaa haadha keeshii jalqabaa kan taate gara biyyatti deebi'uudhaaf jira jechuudha. Kana beekuun nurra jiraata. Har'a kan ittiin maqaa keenyaan kaawwannee waamamu qabeenyaawwan adda addaa jiraachuu danda'u. Isaan kun boor maqaa nama biraadhaan waamuudhaaf jiru. Namoonni tokko anaaf taachuudhaan dhufanii dhaaluudhaaf jiru. Kanaaf maaliifidha wanta gaariitti raawwanne waaqayyoodhaan gammachiisuun kan hin danda'amneef wanta boor bira dhiisnee deemnuudhaaf fuula waaqayyoo kan dhaabbannu koo murtiidhaaf kan nama dhubu qullaa keenyadha. Qullaa keenya jechuudha. Guyyaa irraa kan qabnu qabeenyaa waan adda addaa waa tokko lubbuu keenyaadhaaf wanta raawwata waa tokko iyyuu hin qaban guyyaa sanatti jechuudha. Garuu as jiraannee waan nuti raawwannu sun immoo guyyaa xumuraa sanatti nu wajjirraan deemee dhaabbata. Hamaasaa ta'u gaaris nu wajjirraan deemaa jechuudha. Kanaaf waaqayyo nu gaafata. Yeroo akkasii kanan taasine na hatteettaa yeroo darbe baranneerraa boqonnaa lammaffaa keessatti ni yaadattu. Abboommiiwwan kurnan keessaa seera ba'uu boqonnaa 20ffaatti kanneen tarreeffaman abboommiin torbaffaan maal ture? Hannadha. Hatuu jechuudha. Hin hatiin jechuudhaan waaqayyo kan laate. Hanni bakka lamatti kan qoodamudha yoo san akkuma ilaalle waaqayyo hatuudhaaf nama hatu jedhamuudhaan beekama. Nama hatu nama akka ofii namni osoo hin argin hatu jechuudha. Waaqayyoon hatu jechuun immoo salphina guddaadha. Osoo waaqayyo argu jechuudha. Osoo waaqayyo beeku. Osoo waaqayyo nu taasisabu uumaan keenya. Innaa wanta akkasii kana keessatti jireenya keenya keessatti kanneen waaqayyoo kanneen ta'an beekne gara keenya osoo hin dabarsin waaqayyoodhaaf kennuun nurraatu eegamaa jechuudha. Maaliif wanta nu fayyadneedhaaf lubbuu keenyaaf kan ta'uuf booda kan gaafatannuudhaaf maafi hammi namaaf raawwanna. Kanaafuu qabeenyaan mootummaa waaqayyoo irratti nu wajjiraan kan hin deemne garuu guyyaa har'aa immoo yoo wanta gaariitti raawwanne hojii nuti itti raawwannu booru galaanuuf ta'uudhaan nu wajjirraan ol deemuudhaan yeroo murtii sanatti nu gargaaruu danda'a jechuudha. Kanaafuu kana beeknee yeroo hundumaa wanta qabnu hundumaadhaan wanta gaarii raawwachuun nurraatu eegamaa jechuudha. Kan waaqayyoo immoo yeroo hundumaa beeknee dabarsinee kaffaluutu nurra jiraata. Dabarsinee kana jajjabne osoo hin taane kun sirnadha. Sirna mana kiristaanaa kanneen ta'anidha. Kanaa olittidha wanta raawwachuu qabnu. Abbootiin keenya yeroo sirnoota mana kiristaanaa adda addaa yeroo raawwatan akkasumas kitaaba qulqulluu kanneen barreeffaman yeroo raawwatan waaqayyo gooftaan keenya akkoo
hin danda'an jedheetu kana raawwadhaa kan nuun jedhe malee kana olitti osoo raawwanne kunii jaallatachuudhaan kanneen dhiisan ni jiru. Fakkeenyaaf fudhadhaa jireenya isaanii hundumaa dhiisuudhaan gaa'ela dhiisuudhaan ijoolleen kanneen osoo godhachuu danda'an dhiisuudhaan guutummaa jireenya isaanii gadaamitti kanneen dabarsan lagoota adda addaa gammoojjii kanneen dabarsan Waaqayyo gooftaan keenya maal jedhaa gaa'elaan jiraachuu dandeessu tokko tokkoon jiraadhaachuudhaan dubbateera. Garuu isaan kun maal jechuudhaan kitaaba qulqulluu gooftaan keenya koo tokkoof tokkoon jiraadhaa gaa'ela qulqulluudhaan jiraadhaa kan nuun jedhee miira isaanii tasgabbeessuu hin danda'anii jechuudhaanidha malee osoo dandeenyee akka gooftaa keenyaa akkasumas akka qulqulluu Phaawulos akka qulqulluu Yohaannis qajeeluu qulqullummaadhaan durbummaadhaan osoo jiraanneetu kanaa ol Waaqayyo ni jaallata jechuudhaan maal taasisu jireenya isaanii hundumaa dhiisuudhaan achi galuu jechuudha. Kanaafuu kan raawwachuu qabnu sirna qofaan kan taa'e ta'uu hin qabuudha inni guddaan maal ta'uu qaba sanaa olittuu dandeenyaan raawwachuun eebba dabala. Waaqayyo wajjiraan walitti dhufeenyi keenya baay'ee cimaa akka ta'uudha kan nu gargaaru. Waaqayyo wajjiraan yeroo hundumaa gammachuudhaan kan jiraannuudhaaf kan nu gargaaru waan ta'eedhaaf kan raawwannee eebba argachuu qabnu hundumaa raawwachuutu nurra jiraataa jechuudha. Kun dirqama kiristaanummaa waan ta'aniidhaaf kanneen barannu hundumaa hojiitti jijjiirree firii gaarii ittiin argamsiisaa deemuun immoo hunda keenya irraati waan ta'e eegamuuf yeroo hundumaa kana sammuu keenyatti qabachuun nurraatu eegamaa jechuudha. Kutaattaanuun kennaawwan namaaf kennaman kanneen jedhaniin kan deebinuudha. Kanneen Waaqayyo kennaman isaan kana ilaalleerra kanneen namaaf kennaman immoo kan akkamii ta'u kan jedhuun deebina. Kan nu barsiise abbaa sagalchaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutis immoo kan dhageenyeen firii 30, 60, 100 oomishnee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu fedhaa fi jaalala uumaa keenyaa akkasumas gargaarsaa nuuf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.